Suma jalechun Rufa bohar siti Suma jalechun Rufa bohar siti Magale koyo mulagarra magale koyo mulagarra ega malto se sodachisa kotu singamachisa magale koyo mulagarra ega malto se sodachisa kotu singamachisa akam sita ulata ya donkena dama se yashimalako yanne kena bobe se yashikarkare ki kotu manako me ballo kotu ya magala gallo ega bodarra kaninsi wajin jisuta salamawit jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyinii Harare harka fuunee bakkuma jirtanitti mana keessan teessanii iddoo garagaraatiirra TV keessan TV Hararii warreen godhatanii teessanii daawwachaa jirtan sagantaa keessummaa waarii alhadaati. Keessummaan teenyaas sirba isiitiin takka jettee jalqabdeeti kan jirtu eenyu tan jettuuf gama fuula duraatti kan wal barree isaaniinis wal barsiisnu taha mee Salaamaawit yeroo baay'ee waltajjii irrattis ni beekamtaa ayyaanota garagaraa irratti hirmaachuudhaani wallee fi walleellattis yeedaloo fi walaloo barreeffachuudhaanis kan beekamtu mee jalqaba irratti eenyummaa kee isaan beeksisuudhaan akka deebisaa keenya kan jalqabnu taha mee jalqaba irratti Salaam eenyu eessatti dhalattee eessatti guddatte? Ani maqaan kiyya Salaam Alamaayyoo Abbaban jedhama. Kanin dhaladhee naannoo Shawaa Kibba Lixaadha. Karaa Shawaa Kibba Lixaatti dhaladhee xiqqoo achitti guddadhee tanan karaa Finfinnee seenee jechuudha. Bachootti dhaladhee Shawaa Kibba Lixaa Tullu Bolloo jechuudha. Tullu Bollootti dhaladhee. Egaa karaa hojii kanatti kanin seenee mana barumsaa keessatti nan hirmaadha. Waltajjiilee adda addaa irrattis dorgommiinis yeroo jiraatu nan dorgomaa yeroo san sirban jalqabne walaloo kana afaan Amaariffaas nan qopheessa afaan Oromiiffaas nan qopheessa. Hedduu ni qopheessa gama hojiilee keetitti bal'inaan kan itti dachaanu ta'a. Mee haalli guddina Salaam mee maal fakkaata? Daa'imummaa fi Salaam mee maalii fi maali laata? Guddinni kiyya yaa'u akkuma daa'imoota kaanitti guddadhe. Taphachaa olii fi gaccee haatiin guddadhee jetta. Akkasitiin guddadhee. Hayyee gama jireenya kee kan ammaan tanatti dhufu keenyaan dura hojiilee baay'eedha kan hojjettu keessattuu yommuu ayyaanotaa fi sirni garagaraa jiru waltajjiilee garagaraa irratti hirmaachuudhaan kan beekamtu gama hojii kanaatti dhufu keetiin dura immoo daawwattootaaf ifa godhuudhaaf FM Harar 100.4 irra sagantaa beeksisaati kan turte hirmaannaadhaan jechuudha. Yeroo sammee haala akkamiin kan hojjechaa turte? Yeroo san akka carraatti akkan dandeetti kiyyallee cimsu yeroo sana ijoolleen keessan yeroo tokko carraanaa kennanii turanii yeroo san maqaa dhageeffattootaan barreessaa ture. Qeebalaa turte yaada? Yaada furachaan ture.
akkasitti yeroo takkatti qilleensa irra ooluuf illee miti barreeffamni kiyya maaliif qubeen baranne anumaaf dubbifama egaa laaltaniituma isin akkanaan seenuu nagootan malee silaa isintu waan sana waan inaan barreessisan isintu dubbisuu qabna ture. Hayyemee Salaam daa'imummaa isiitirraa sirbootan dhaggeeffachaa turte moo laata? Lakki gaafa daa'imummaa kiyyallee nan jaaladha sirba garummoo sirbitu wellistuun ta'a jedhee yaanne maali gaafa san nan fiigaayyuu maali atleetii ta'uun barbaadaayyuu amma nan fiigaa osuma fiigaa jiru mana barumsaas nan dorgomaa ture amma yeroo xiqqoo boodammoo karaa Harargee kanan dhufe abbaan kiyya naannoo Harargee lixaa irratti argama isa biran dhufe amma fiigicha akkamittiin akkan dhaabee sitti muuf deema amma achitti yeroon halkan ka'ee fiiguu kophaan ta'e carraanis dorgommiinis hin jiru amma akkasitti osuman halkan ka'ee fiigaa jiru waraabessi na rifachiise dirree kubbaa irratti kophaa kiyya baqqaatee achiin booda hawwiin fiigichaaf qabu bakka hedduu gabbu'aa ta'e waraabessi erga na rifachiise booda nan kakadhee ulitti hin deebi'u jettee dorgommii hirmaattee dorgommii irratti akkasitti leenji'aati kan turte hanga waraabessi illee ga'aatiin tala dubraatii waraabessi illee si rifachiisu takka kan shaakallii taasisaa turte dorgommii takkallee irratti gaa hirmaattee laata jechuun amma sila wanni tokko dhufaayu dorgommii tokko dhufaayu saniifin shaakalaa ture kophaa kiyyan jira garuu dorgommii tokko irratti lammaffaan bahee achumatti aanaaf jechuudha magaalaa Baddeessaan ture fuuluma duraa moo duduubaan lammaffaa baate jechuun baay'een shaakaltee turte nagaru nama wanni qabu nama nagargaaru qabu gaafa san hedduu warri dhiiraa nama hedduus miti hayyegaa kallattiite immoo gama walleetti achirraa kaatee amma achuma irratti ijoollee walitti qabii ijoollee shamarran kubbaa taphattu naan jedhaniiti ijoollee dhalaa bakkayyuu deemeetiin wanni galmeessaan ture amma akkuma tasatti iniitiin takka dhimma dubartii fi daa'immanii hojjetti mee Salaam walaloo ni dandeessaa naan jette walaloolee nama koran jedhen amma achiin booda walaloo waa'ee afaan Amaariffaan waa'ee Abbabash Gobanaa fi hojii ishee jechuudha waa'ee daa'imman irratti qophaa'inaan jedhaniiti akkasitti afaan Amaariffaan baatita kanarraa fixe nan danda'an jedheen garuu waan kana nan dandeessaa yeroo naan jedhan nan danda'a wanta kalee dadhabde itti malituudha bakka achiin booda amma akkasitti walaloo san barreessee tokkoffaan ba'ee wal dorgommii san irratti irreen ture bakka nan hin jirretti amma harmee kiyya bira Finfinnee deemeen ture akkasitti walaloo san niitiin achi keessa jirtu tokko walaloon kun hafuun qabu jettee achuma irratti anaaf dorgomte badhaasnis poostaadhaan maallaqni naaf wanneedhe amma yeroo san qarshii 100 na badhaasan poostaa keessa godhanii na eeganii akkasitti kara fiigicha kara walaloo jechuudha sababa kanaan dhufte bakka waliin dha'uudha bakka amma akkas tokko faabee maallaqni sun na eeginsa qarshii 100 badhaafamte qarshii 100 yeroo sanitti gammachuun ture mee maal fakkaata baay'een gammada yeroo dhufu qabaatii takka ture yeroo dhufu maallaqni poostaadhaan abbaa kiyyatti naa kenname yeroo dhufu akkasitti naa kennanii bakka gaaf sangaa hundinuu xiqqoo rakkisha waa hedduu nutti bite hayyemee gama walalootti gaa haala kanaan kan dhuftee gama Harargeettis gaa abbaa kee faana akka dhufteedha kan nuuf ibsite abbaan kiyya achi jira Harargee jira malee gaafa daa'imummallee isa wajjin yani hin turre hin guddannes hin beeku gaa ani amata 16 akkana ta'eetiin abbaa koo beeke malee hin beeku jechuudha mee sirbootan yeroo jalqabaatiif dhaggeeffachaa turte keessattuu gama wallee tanatti kan si harkisuu danda'e yaadatta laata san dura sirba afaan Oromiffaa kan hin dhaggeeffachuu beekte namni naannoo isaa fakkaata amma afaan Oromoo xiqqoo nan beekaa yoo duraan
gidduutti raafadhe sirmaa raafadhe tanan garuu gaafan kutaa afur baradhu kan inni yaadadhu dorgommii sirbaa ture amma sirba Maammar Xawiil CC kan jedhu san isa san dorgommii tokkoffaa beeyin jira sirba afaan Oromoo achitti hedduun hin beekanis hin weellisanis walaloo isaan beeku garuu ka gubbaa san qofa jedhee tanan daansiidhaan miidhagsee tokkoffaa bee qarshii 50 badhaafame 50 santu da kutaa afurii beekte ayyee amma akkasitti sirba immoo hamalmaal baay'een jaaladha hamalmaal abaata ishiitiin kara sirbaatti lixuu danda'e ayyee daawwattootaas haasawaa nuuf isiisaa waan jiruuf jecha ga'a sirba hamalmaal abaata nuuf weellisuudhaan gama sagantaatti aantutti gaaffii deebisaa keenya katti aanutti kan achi dabarru ta'a. Tole kan inni dagachuu wani sirba wani sirba hamalmaaliin daddaraaruu dorgome beektaa deebina sanii sirba hamalmaaliin amma tokkon siif sirba yaa shirri boolerra yaa shirri boolerra yaa shirri boolerra maana maararta wanirra ya damma koballo ya damma koballo ya damma koballo sinjalada gotu damma ko sifu damma roba shagal moro moti me kotu sinega magala biya koti beyi koromiada magala finfineti kotu waliyana motobili korreti dan motobili korreti abshir zeega egaati jalqabde amalmaal kan siif xumurtu taha istiidiyoodhaa kan siif affeerru taha badhaasni kee garuu 150 osoo hin taane gaa boodarra kaniin si beeksisu taha ganaadhe dhiichisteeti malee gaa sagaleedhaan qofa jechuudhaan miti badhaasni keeti ammaasi mee gama daddaraaroo reefu kaaftee turteetti kan deebinu taha mee haala yeroo san ture mee dorgommii daddaraaroo irrattis gaa hirmaattee kan turte mee haala yeroo san ture gabaabsitee nuuf ibsitaa laata daddaraaroo gaafa marsaa duraa dhufan san afaan Oromoo hin danda'u sirbu dubbachuus hin danda'u nan dhagaa garuu na dhiba garuu dubbachuun amma kan haasa'uu jirtu kana akkamitti akka bartees nuuf kan ibsitu taha gaafii kophaati tole ayyee amma achitti miti Harargee asii kan Harargee baandii godina Harargee baha kanarra yeroon seenu afaan Oromoo dubbachuun hin danda'u garuu nan dhagaa fedhiin qaba amma akkasitti gaafa duraa dhufan san hin danda'u afaan Amaariffaan hin dorgomuu naan jennaan lakkee afaan Oromiffaa malee ta'uu naan jedhan amma marsaan sun dhume ijoollenis badhaafamtee tokkoffaa ba'es hundinuu badhaafame dhume oggaa tokko booda marsaa lammaffaaf dhufan kaa dorgommiif yeroo san reedii ta'e bartee eeyde baree bakka halkaniif ganama galgala shaakaluudha bakka afaan Oromiffaa malee kophaa kiyya naasawaa akka fiigichaati miti gaa waraabessi sirfachiisu sin jiru mana duuba deemeetiin barzaafiin ni jira bakka mana keessatti meeshaa mana keessatti jiru akkuma namaatti lakkaa'ee tanan haasawa baay'ee wareegama guddaan kafalee afaan Oromoo beeku baruudhaaf amma akkasitti wanni guddaan gaa fedhii qabaachuudha fedhii qabaachuun kun iddoo guddaa qaba amma akkasitti afaan Oromiffaan sirba hamalmaal abaataniin dorgomaa ture gaafa san garuu baandii carcaruu daabultuun keessan miseensan ture baandii godina Harargee lixaas baandii godina odaa bultume jechuudha achi keessatti nan hirmaadha maaliin inni hirmaadha gaafa sanillee walaloon na beekan achitti sirbaan nan beekan maaliif gaafa san bataskaanan ture zammaariin ture amma akkasitti sanit achitti hojjechaa akkasittiin ture sirba hamalmaaliin ergan dorgome booda garuu Asaaromayaa dhufne daddaraaroo dorgomne akkasitti achirratti na harkaniitti na fudhatan jechuudha asti godinni Harargee baandiin godina Harargee baa jechuudha achirratti na filee achirratti kan si qaadhimatan achirraa jalqabuudhaan kan gama baandii kanaatti dhufte mee baandiin kun yoomi kan hundeeffame kaayyoon isaa too haalli yeroo ammaan tana irratti argamu mee maal fakkaata salaam baandiin kun kan hundeeffame ani ergan dhufe amma karaa hoggaa afuraffaatiin deemu jira 3 guuteera afuraffaatiin deemu jira
egaa kan hundeeffame ana duratti hundeeffame bara 1993 jecha turani akkasitti hundeeffame amma jidduutti garuu hojii dhaabeeti kan ture ammaan tana lubbuutti hortanii qacelotti kan hojjechaa jirtan natti fakkaata. Amma walii qaqqabamnee jirra ijoollee shubbistoonnis ni jiranii warri sagalee Abdusalaam Hajiifaatu jira. Umar Gobbee ni jira. Ali Mahammad Diimaatis ni jira. Hedduudha weellistoonni. Ijoolleen bebeekamtoonni warri bebeekamu ni jira achi keessa. Homaan jennu amma cimaa jirra. Cimaa jirtan walaloo fayyadaluudha inni biraa kan salaam ittiin beekamtu walaloo arraafoo laata daawwattoota TV Harariitiif qopheeffattee jirtamoo hojii keegaa kan waltajjii garaagaraa irratti hojjettee nu birattis waan argamuuf jidduutti kan daawwattoota keenya biraan geenyu tahaa isaanis yeroo irraa yerootti TV Harariitiinis daawwachaati kan turani maalumaafuu kan isaan yaadachiisnu tahaa walaloo nuuf qopheessitee moo laata? Gama walalootti deebina. Walaloo jechuun kan sirbaan qaba malee maali walaloo yeroo adda addaa waltajjiilee adda addaa walaloo yeroo wajjin deemuun barreessa amma fakkeenyaaf cidha irratti illee nan qopheessa. Kan biraa immoo maali afaan Oromoo qofaa miti kan qopheessitu afaan Amaaraatiif illee kan hojjettu tanaafuu tan afaan Amaaraatis tan qomaa qabdu nu dhageessisuu ni dandeessa. Garuu kan walleedhaaf qopheessitee muraasa isaa nu dhageessisi. Amma sirba kaniin qopheessi afaan Amaariffaa fi afaan Oromiffaan akkasumas afaan Adariffaan amma sabaaf sablammootaaf qopheessuutti jira. Afaan Adariitis shaakala akka jirtudha kan naaf ibsite. Barreessanii jiru ijoolleen naa kennite jiru Iliyaas Tasfaayeen naa kennee jira. Afaan Adariffaan jechuudha. Hayyee muraasa isaanii akka daawwattoonni si eeggataniif. Tole sirbumaanis jedha kagan amma shaakaluutti jira waan ta'eef abshir jaawweellistu miti si jalaan hatu. Tole maal jedha gaasi nan sirba xiqqoo nan sirba አንቺ የምስራቅ ፀሐይ የሰላም አውድማ ሁሉንም ሰብሳቢ የፍቅር ከተማ ሁሉንም ሰብሳቢ የፍቅር ከተማ ጀጎሌ ዓለም ቅርስ ሆኖ ሞገስሽ ማንኩል ልቢ ደርሶ ሊሄድ ሳያይሽ ማንኩል ልቢ ደርሶ ሊሄድ ሳያይሽ አዋሽ ገደበሬ ኢሼ አዳወሎ ሲመና ጃለላ ሀረሬ ተባኑ ከነርጋ ጃኢባ ከነርግን ኢብሶባ መራ ወራቤሳባ ድሬስ ጎባ Musika seenee ben achiin booda amma afaan Adariffaa bara wanni qo'achuutti jira miti achiin booda nu hararana gobnyooti waate erga afaan Adariffaa booda nu hararana gobnyooti waate አትጠገብ ሁሌም ፍቅር ናት ተስማሚ ዋየሩ የህዝቧን ጋት ለተቸገረ ጨር ለጠማት ሰስት የሐረር ልጅ በመሆኔ ኮራለው በወገኔ የሐረር ልጅ በመሆኔ ኮራለው በወገኔ ሐረሪ ሐረሪ ሐረርጌ ወልዳች ከዱስ ቤም ሃይ ቢዘምዘሚያች ትፉፋ ላሊ ላሊ ላላ ለፋና ደርፋችሁ አማ ከስቲ ያዴ ወረብ ጀዴ sirba kana sabaaf sablammootaaf hojjechuudhaaf inshallah daawwattoonnis akka abdiidhaan si eeggatan abdii guddaadhaan qaba laata afaan Adareessan keessattuu yedaloo fi walaloo isaa akka namni siif kanne kan naafisite Iliyaas Tasfaayeeti kan siif kanne laata afaanicha hoo baruudhaaf fadhiin qabda na'anan barbaade baay'ee barbaada amma kitaaba barbaadutti jira yoo jiraate ni jira kitaabni yoo barbaade ni argata salphatti fadhiin qabaannaan ammas akkuma afaan Oromootti gaaraatti perfect ta'eetiin istaasaa eega wallee tana xumurteen boodaas TV Harar irratti daawwattootaan afaan Harariitiin akka haasoitu abdiidhaan qaba. Umarakko jiru gama jireenya keetitti as deebuudhaaf dirqamaa jira laata Salaamaawit daa'ima takka qabdi waa'ee mee daa'ima ishii san kaasuudhaaf nin dirqama tanaafuu haala akkamiin naaf ibsitamee daa'ima ta'e
daa'imnitiyya ፍቅር ሰላም ጀደምቲ ፍቅር ሰላም መቃኬቲኒ ከያመምቱ ይጭቲንሳ ማሊ ላታ ማል ሰይቴ አናቱ ጉዲሴ አናቱ ጃለለቲ ከኑ ጅራ አናቱ ኩዱን ሱት ጅራ አማ ኢረጉዳን ማልቱ ሙለታ በየከኛ ረቲ ከዳታኒስ dirqiin gudi deemanii ulfaanii mana barumsaatiin jaalalli eegalamee akkasitti dhalaan kaani beekta waa hedduu hin dhageenyaa miti waan baay'ee turre akkasitti kadhataniillee mana namaas hojjetanii guddisanii saree ta'anii guddisanii yeroo mucaan sun guddatee mana barumsaa galu abbaatu yaadatama eenyu maqaan isaa jedhame maqaa abbaan guutama maaliif anaatu guddisee inni guddaan dhaluu miti guddisuudha amma anaaf ishiinu sirba tokko hojjechuutti jirra anaaf ilmoon ta'e jechuudha anaaf ishiinu dirraa fudhachaa jechuudha qopheesseetiin jira yeroo natti hin tolleeti yeroo dhabee tana nama finfinniirraa deebi'ee malee achi turtee ishiin sarmeetiyya bira hojjechuuf karoorfanneerra waan kana irratti jechuudha amma kanaafu anaatu guddisee waa'ee ilmoo ka abbaa guddiseetu beekta akkasittiin maqaa kiyyaanii waamsisee jechuudha. Kanuma icitiinsaa. Kanuma bakka እና bultii keessatti waa hedduu jira beektaa. Kanaafuu bakka yeroo gargar baanus bakka amalli isaa beektee gubbaadha malee keessi isaan bareedu. Amma akkasitti yeroo gargar baanu harmeen isaatis bakka adiisi maali ilmoon guddattus bara maqaa keetii yaamamti jetteen. Amma bakka ibiddan ta'e ergasi. maalan godhuu qaba ilmootii akkamittiin guddisuu qaba jedhee tanan murteeffattee maqaa keetiin maqaa kiyyaanii waamsise hayyamee salaamaawit hojiilee baay'ee dhagaa kan hojjechaa jirtu yeroo ammaan tanaatis gama hojiilee keetitti yoo deebinu jechuudha mee mudannoo gaa namni keessattuu akka keetitti waltajjii garaagaraa irratti hirmaatu mudannoo ni dhaba jee yaadu mee mudannoolee tee keessa tan addaa tan naqunnamtee jettu mee nu biraan ga'uu ni dandeessaa laata waltajjii irratti waan hedduu si mudata yeroo sirbitu namni cinaan si kuntuuta dhufee si ciniina akka dhungatu fakkaate kan si ciniinu jira tokko tokko immoo kasi badhaasu fakkaate takka fidee dhibba fuudhee deemus jira beektaa akkuma waltajjii haadhawanidha amma yeroo takka namichi tokko amma akkanatti waltajjii irraan sirbaa jira osuman sirbaa jiru silaasiin badhaasanii yookaan asirratti miti asiin akkana kaasee akkana jechuun bakka natti qirfadhee baay'een jedhe yeroo tokko immoo diyaaspooraa yeroo hojjennu ayyaana diyaaspooraa dirree dawarratti hojjechaa turre amma beektee faranjoota amma nu yaamanii isaan bira teenye jaartii jarjarsoo yoo beektee abbaatii fi bakkalchaa jechuudha ishii fi hiriyoota ishii fi intala ishiiti saakayyoo jechuudha deemneet bira teenya afaan ingiliffaan natti haasoftee maaliif yoo difratii qabaachuu baatte ka beektullee si jalaa bada miti amma akkasitti na gaafatte aadaan uffadhee singariin jeen beektaa singarii naam jennaan ammas kana na gaafatte yes amma maalin jeen warra dhiiraa na gaafate shubbistoota beekte yes walumaa galattuu pilayin jeen amma ijoolleen achi teessee nu laalaa jirtu gaazexeessitoota ture baay'eetti qoflan isheenis maali naan jette ni beektiin si'a xiqqoo beekti maali naan jette yeroo sana akka guyyaa sanii qofleen beeku na furtee egaa hangasuma beekte walumaa galattuu pilayin jeen bakka maaliin shubbistoota beektee kaachi jiru walumaa galattuu banamaa jette amma namni tokko walumaa galattuu naan jedhan walumaa galattuu pilee jeetiin achirraa eegalanii jechuudha mudannoo hedduu jira garuu kan inni yaadadhu kana yeroo tokko immoo bookee irratti wanni irratti yeroo walaloo qopheessaa dhiyeessaan jira olla kaasanii maayikiin achi ani achi dhiichisa seenan mudannoon akkanaati maayikiin bakka biraa jiraati bakka biraa jirti fuudhanii deeman
Hayyee waan bareedaadha kan kaasnee haasawaa jirru turtii bareedaa akka nu wajjin godhaa jiran abdii guddaadha qabna daawwattoonni TV Harariitis yeroo baay'ee yommuu waltajjii irratti hojjettu Salaamaawit sirba yeneet dinquu dalawa qoreedhaan ijaaranii sagalee gaasirra narra qaban nagargaarta jeetii yaada sirba kana hedduudhaan tole keessattuu waltajjii irratti yommuu hojjettu Tanaafuu daawwattoota TV Harariis weellistee akka boorsitu abdiin qaba. Tole. Dalawa qoreedhaan ijaaranii karaa natti tuulanii. Dalawa qoreedhaan ijaaranii karaa natti tuulanii. Isaan si argaare akkamiiniti. Walarkanu darkani jaleko martunu mala otone dede suma sarkama karan jalala akallo wani titi walira kanu tiksani nafsitu wajalate markaba yunudi sani dalawa ya dandi fate hinirarini anu sitira ya danti kamte hinirarini anu sitira Hedduu bareedaadha eegaati jalqabdee yeneet dinquu akkasi gargaartu abdiidhaan qaba gama xumuraarra gayaati kan jirru wantan ani hin kaasin kaniin ani dagadhee yoo jiraate laata Salaamaawit kan na yaadachiiftu taha City